kabajamtootaa fi hordoftoota teenya nageenyi keenya kan kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa ga'u isiniin jedha. Egaa moobaayila nama tokko irraa as fuudhanii daqiiqaa 2 gidduutti jechuudha salphamatti akkamitti akka xalafuun danda'amu yookaan akkamitti haaki godhuun akka danda'amu Facebook isaa, TikTok isaa, Messengerin isaatis osoo hin hafin jechuudha akkamitti akka xalafuun danda'amu isin agarsiisa jechuudha. Egaa ani xalafaa isiniin jechaan jiru garuu uf eeggannoofis isinii tola akkamitti akka xalafamuun danda'amu fi akkamitti wanti kun raawwatamuu akka danda'u isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu akkasuma immoo namoonni dirqama isinitti ta'ee xalafuu fedhii qabdan jechuudha akkamitti kun akka ta'uu danda'u isin agarsiisa qabatama jechuudha. Xiqqoo isinillee akka shakkii hin qabne jechuudha. Kanaafuu maal gootan yeroo eegaltan viidiyoo tana laayik godhaatii eegala namoonni maatii hin taane immoo subscribe godhaatii maatii ta'aa isiniin jedha. Egaa viidiyoo tana hanga dhumatitti xumuraati ilaalaa isiniin jedha. Egaa asumaan garuu egaa maal gootan seetan settingii moobaayilii keessatti argamu keessa seentan jechuudha. Sana booda erga haala kanaan settingii moobaayilii keessatti seentanii maal gootan akkan ol siistan jechuudha. Ol siistanii Google bakka jedhu gadi tuuxan jechuudha. Sana booda erga haala kanaan Google keessatti seentanii maal gootan asitti jechuudha gama gubbaa irratti jechuudha manage your Google account kan jedhu kana gadi tuuxan jechuudha. Egaa haala kanaan isin dhufa jechuudha. Sana booda erga haala kanaan isin dhufe maal gootan gama gubbaatti irra qabdanii akkan siistan jechuudha xiqqoo. Kunoo security bakka jettanii yeroo takka gadi tuuxan jechuudha. Sana booda maal gootan erga haala kanaan isin dhufe hatattamaan akkana gadi siixan jechuudha. Gaduma siixan hanga dhumaatti gadi jechuudha. Sana booda gadi siixanii jechuudha password manager jettanii yeroo takka haala kanaan gadi tuuxan jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan kan jechuudha erga as geettanii maal gootan akkana agarsiistan jechuudha. Sana booda kunniin kan asirratti argitan kun guutumaan guututu akkaawuntii ani moobaayilii kiyyarratti paaswoordi kiyya itti galchee banee yaalii godheedha jechuudha. Kanaafuu kunoo fakkeenyaaf as keessa wanti hin jiran jiru jechuudha. Kanaafuu mee asitti amma Facebook kan jedhu kana yeroo takka haala kanaan gadi tuuxna jechuudha Facebook kana. Egaa haala argitan kanaan kunoo akkaawuntii asirratti ani bane Facebook kiyya Facebook sadiitu asirra jira jechuudha. Kanaafuu akkaawuntii Facebook kiyyaa fi paaswoordi isaatis salphamatti argadhee jira jechuudha. Kan nama biraatis yoo ta'e moobaayilii nama biraatis yoo ta'e haala argitan kanaan jechuudha. Salphamatti jechuudha moobaayilii isaa daqiiqaa 2 gidduutti irraas fuudhee bakkuma kana seenuudhaan akkaawuntii isaatii fi paaswoordi isaa salphamatti harkatti galfadhee kunoo mallattoo ijaatan yoo irraa kaase paaswoordiin guutumaan guutuu natti mul'ata. Gmailiin kunoo gubbaa jira. Lamaan kanneen gabaabatti moobaayilii kiyyaan suuraa irraa kaafadhee gara manatti biraa gala jechuudha. Sana booda manatti galee paaswoordii kanaa fi Gmailii kana yoo itti galche Facebook yoo ta'e, Google yoo ta'e, YouTube yoo ta'e hundumaa banachuu hin danda'a jechuudha. Gabaabatti mana kiyya taa'e. Kanaafuu salphamatti moobaayilii nama tokko haala kanaan Facebook isaa xalafee jira jechuudha. Akkasuma TikTokis asuma keessa jira jechuudha. TikTokis, Googleis, YouTubeinis hundumtuu asuma keessatti argama jechuudha gabaabatti. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota salphamatti haala kanaan Facebook ta'e, Messenger ta'e, TikTok ta'e hundumtuu jechuudha salphamatti moobaayilii nama tokko irraas fuunee paaswoordii isaatii fi akkaawuntii isaa haala kanaan salphamatti daqiiqaa 2 fi daqiiqaa takka keessatti koppii irraa godhannee suuraa irraa kaafannee biraa deemnee manatti gallee itti bannee akka barbaanne fayyadamuu dandeenya jechuudha. Gabaabatti waan inni moobaayilii isaatiin hojjetu, waan inni Facebook isaatiin, Messenger isaatiin barreessuu fi TikTok isaatis guutumatti harkatti galfachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala kanaan salphamatti akka barbaanne godhuu dandeenya jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota wanta kan akkana godhaa jechuu kiyya osoo hin taane akkanatti xalafaa jechuu kiyya osoo hin taane akkamitti akka xalafamuu danda'uu fi namoonni hedduun of eeggannoo akka gootaniif haala kanaan isinii qabadhee dhufe jechuudha. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota ammaaf xumuree jira yeroo biraa waan biraa qabadhee walitti deebina nagaan naaf taasisu jedha.